TPLF miseensota raayyaa ittisa biyyaa boojuusaa jala turan 4,000 caalan gadhiisuun waldaa fannoo diimaatti dabarsee akka kennuuf jedhu kamisa kaleessaa ibsee ture. Waldichi garuu isa TPLF jedhu keessaa qooda homaatu akka hin qabne ibse. Hamzaa Hussein dabalee sanitti hima. Waldaan fannoo diimaa idil addunyaa hooggantoonni TPLF booji'amtoota waraanaa gadhiisna isa jedhan irratti qooda homaatu hin qabu jechuun BBC'tti hime. Humnoonni Tigraay kamisa kaleessaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa waraana kaaba Itoophiyaa irratti booji'amanidha jedhan 4,000 ol dhiifamaan ni gadhiisna jedhanii turan. Televiziiniin naannichaa TPLF jalatti bulu gabaasa kaleessa gadhiiseen miseensonni waraanaa gadhiifamu jedhan waldaa fannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Gabaasichi booji'amtoonni gadhiifamu jedhaman mootummaa federaalaa waliin walii galamee ta'uu waan jedhe hin qabu. Raadiyoon VOA nama qindeessaa booji'amtootaa Maqalee obbo Birhaane Baqqalee jedhaman wabeeffachuun akka gabaasetti booji'amtoonni waraanaa 4,208 guyyaa har'aa konkolaataan geeffamanii waldaa fannoo diimaaf ni kennamu jedhee ture. Haa ta'u malee dubbi himaan waldaa fannoo diimaa idil addunyaa waldichi opereeshinii akkanaa keessaa qooda hin qabu jechuun BBC'f deebisan. BBC'n dhimmicha irratti ibsa dabalataa barbaacha qondaaltota TPLF dubbisuuf yaaliin taasise milkoomne. Mootummaan federaalaas dhimmicha irratti waan jedhe hin qabu. TPLF booji'amtoota kunneen ka gadhiiseef waamicha gamtaa Afrikaatti bakka bu'aan gaanfa Afrikaa pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo dhiyeessan fudhachuun ta'uu ibseera. TPLF akka jedhutti wayita booji'amtoota kunneen gadhiisuuf murteessu gama kaaniin ammoo kanneen dhiittaa mirga namoomaa raawwatan seeraan akka gaafataman mirkaneessuu irratti akka hojjetus himeera. Booji'amtoonni gadhiisuuf murteesse hedduun kanneen naannoo Tigraayin alatti booji'aman ta'uu ka ibse TPLF namoonni kunneen kanneen bara 2021 fi 2022 keessa waraanatti makaman ta'uu isaaniitiin yakka namoomaa hedduu hin raawwanne jedhe. Loltoota qaamaa miidhaman dubartoota ulfaaf kanneen dhiyoo da'aniif dursa kennee gadhiisaa jiraachuu ka hime naannoon Tigraay mootummaan federaalaa dubartoota ulfaa hedduu dirree waraanaatti bobbaasee akka tures eere. Hawaasni idil addunyaa hojii booji'amtoota bilisa baasuu kana gammachuun simatee akka milkeessu ka gaafate TPLF mootummaan federaalaa garuu namoonni kunneen jiraachuu isaaniiyyuu haaleera jedhe. Waraana kaaba Itoophiyaa baatii 18 dura naannoo Tigraayitti eegalee naannolee Amaaraa fi Affaaritti ce'een badiin namoomaa guddaatu ga'e. Gama lamaaniinuu humnoonni